Akkam jirtu barattoota, kun saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaadha. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer gochaa akkasumas sabskiraayib godhaa jecha. Boqonnaan lama maatarii naannoo keenyaa jedha. Maatarii naannoo keenyaa. Seensa boqonnaa kana jalatti maal akka barannu, boqonnaa kana keessatti waa'ee maatarii, amalootaa fi uumama maatarii, amaloota fiizikaalaa fi keemikaalaa maatarii, wantoota ramaduu, jijjiiramoota naannoo keenyaa fi makoota dhiluu fi faayidaa isaanii gochaawwan keessatti bal'inaan baranna. Qabiyyeen hundi isaanii gochaawwan gilgaalota qabu, warra kana hin barannaa jechuudha. Maatariin maal jedhama? Maal yoo jenne, maatariin bakka lamatti qoodama. Innis wantoota qulqulluu fi makaa jedhameeti jechuudha. Bakka lamatti qoodama. Wantootni qulqulluun ammas bakka lamatti qoodama. Innis elementii fi koompaawundii jedhamee jechuudha. Kan makaa yoo ilaallu, makaanis makaa gosa tokkoo fi makaa gosa addee jedhamee bakka garaagaraa lamatti qoodamaa jechuudha. Amalootaa fi uumama maatarii. Hiikaa fi amaloota maatarii jedhama. Maatariin maali? Fakkeenya maatarii kenna jedha. Wanti hangaa fi qabee qabu kamiyyuu maatarii jedhama. Hiikaa maatarii jechuudha kun. Hanga qaba taanaan, qabee qaba taanaan, wanti kamiyyuu hangaaf qabee qaba taanaan maatarii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf qilleensa haa fudhannu. Bishaan, dhagaa, aannan, daraaraa adda addaa fi kan kana fakkaatan maatariidha. Bishaan qabee qabaa, hanga qabaa, bishaan hanga qabaa, dhagaanis hanga qabaa, akkasuma qabee qabaa. Miti maatariin qaama uumamaa ta'ee kan hangaa fi qabee hin qabnedha. Miti maatarii kan jedhamu immoo maal yoo jenne, qaama uumamaadha, garuu hangas qabees hin qabu jechuudha. Hangas qabees hin qabu taanaan miti maatarii jedhama. Fakkeenyaaf akaakuuwwan annisaa, ho'a, ifa, sagalee, dirree elektirikii, jaalala, ibiddii fi kan kana fakkaatan miti maatariidha. Akaakuuwwan annisaa yoo fudhanne, ho'a fudhadhaa, ifa ilaalaa, sagalee, dirree elektirikii, jaalala, ibiddii, wantoonni akkas akkasii kun miti maatariidha jechuudha. Hangaaf qabee waan hin qabneef. Maatariin dhaabbataa fi daangeffamaadha. Kun ammoo maatariin uumamaan amala suudummaa qabaachuu isaa agarsiisa. Amalootni bu'uura maatarii hangaa fi qabeen ibsamuu jechuudha. Hanga yoo ilaalle, hangi hamma maatarii wanta keessatti argamudha. Hamma maatarii wanta tokko keessatti argamudha jechuudha. Wanti hanga guddaa qabu, hammi maatarii of keessatti qabatu baay'eedha. Wanti tokko hanga guddaadha taanaan, hangi isaa guddaadha taanaan, hammi maatarii sanaa guddaadha. Hamma maatarii of keessatti qabachuu danda'uusaa guddaadha jechuudha. Yuunitiin waaltaawaan hangi ittiin safaramu kiiloogiraamii jedhama. Yuunitii waaltaawaa hangi ittiin safaramu kiiloogiraamiidha. Kiiloogiraamiidhaan safarraa jechuudha hanga. Hammi maatarii safaramu yoo xiqqaa ta'e garuu giraamiin yookiin miiliigiraamiin safaruun ni danda'ama. Hangi iddoo kamittuu dhaabbataadha. Kiiloogiraamiidhaan wantoota ol kaka'oo, wantoota gurguddoo bittu taanaan kiiloogiraamaan, fakkeenyaaf waan akka midhaanii bittu taanaan kiiloogiraamaan safaruu dandeessu jechuudha. Kiiloogiraamaan safara. Wantoota akka sukkaaraa bittu taanaan, sukkaara baay'inaan bittu taanaan kiiloogiraamiidhaan safaruu dandeessu. Garuu sukkaara xiqqoo bittu taanaan maaliin safarama? Giraamaan safaramaa jechuudha. Akka kanatti safaruun hin danda'ama. Miiliigiraamiidhaan kan safaramu immoo wantoota baay'ee xixiqqoo ta'anidha jechuudha. Qabeen hamma bakka wantichi qabatudha. Qabeen dhangala'oo yeroo baay'ee miiliilitiraan safarama. Kana jechuun qabeen bakka wanti tokko qabatudha jechuudha. Bakka wanti tokko qabatee taa'u. Qabeen dhangala'oo yeroo baay'ee miiliilitiraan safarama. Yuunitiin waaltaawaa qabeen dhangala'oo ittiin safaramu liitira jedhama. Kana jechuun yuunitiin waaltaawaa qabeen ittiin safaramu maalidha yoo jedhamtan, liitiraadha jechuudha. Qabeen dhangala'oo miiliilitiraanis safaramuu danda'a jechuudha. Miiliilitiraan yoo xiqqoodha ta'e miiliilitiraan safarama, yoo baay'ina qabate liitiraan safarama jechuudha. Yuunitiin waaltaawaa isaa immoo liitiradha. Maatariin
hunduu suudoowwan ijaan mul'achuu fi baay'ee xixiqqoo ta'an irraa tolfaman. Maatariin suudoowwan ijaan mul'achuuf baay'ee xixiqqoo ta'an ijaan arguuf kan nutti ulfaatu irraa tolfamanii jechuudha. 2.1 Amaloota suudoowwan maatarii. Ruuqoon maatarii inni xiqqaan suudoo jedhama. Ruuqoon maatarii xiqqaadha kan jedhamu suudoodha jechuudha. Suudootu maatarii uuma jechuudha. Wantoonni harkaan qaqqabnuu fi ijaan arginu hunduu maatarii irraa tolfaman. Wanta kamiyyuu wanta qaqqabuu dandeessanii fi ijaan arginu hundi maatarii irraa tolfamanii jechuudha. Wanti isin argitan qaqqabuu fi ijaan argitan kun maalidha? Maatarii irraa tolfamanii jechuudha. Suudoowwan maatarii garmalee xixiqqaa waan ta'aniif rifeensa nama tokkoo wajjin walqixa ta'uuf suudoowwan naannoo 100,000 sarara tokko irra kaa'uu qabna. Suudoowwan gaafa jennu suudoon baay'ee xixiqqoodha jechuudha. Hammi ishee baay'ee xixiqqoo ta'uurraan kan ka'e rifeensa nama tokkoo wajjin walqixa ta'uu fi naannoo suudoo 100,000 walitti bakka tokkotti qabamee sarara tokkorra taa'ee hamma rifeensa nama tokkoo ga'uu danda'a jechuudha. Fakkii kanarratti suudoowwan rifeensa namaa wajjin wal bira qabuun agarsiisa. Rifeensa namaa wajjin wal bira qabuun akka kanatti agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Rifeensi namaa hamma kanaa ga'a. Maatariin amaloota akkamii akka agarsiisu hubachuuf poostuleetota tiyoorii suudoo maatarii gargaaramuu dandeenya. Dabalataanis tiyooriin kun sababoota garaagarummaa amaloota maatarii adda addaa keessatti mul'atan addeessuuf gargaara. Dabalataanii tiyooriin kun sababoota garaagarummaa amaloota maatarii adda addaa mul'atan addeessuuf nu gargaara jedha. Tiyoorii kana yoo ilaallu moodeelota suudoo maatarii jenna. Tiyooriin suudoo maatarii moodeela saayinsawaadha. Moodeelli saayinsawaa yaadota taateewwanii fi adeemsawwan mala salphaan hubachuuf kan nama gargaarudha. Saayintistoonni wantoota meeshaalee ammayyaatiin malee hin mul'anne moodeelota adda addaa fayyadamuun addeessu. Poostuleetotni tiyoorii suudoo maatarii amaloota maatarii haala salphaa ta'een kan ittiin ibsamudha. Isaanis maatariin hunduu suudoowwan xixiqqoo irraa ijaaraman. Kun poostuleetota yookiin tiyoorii waa'ee maatarii jiranidha jechuudha. Maatariin hunduu suudoo xixiqqoo baay'ee xixiqqoo ta'an irraa ijaaramanii jechuudha. Suudoo baay'ee xixiqqoo ta'an irraa ijaaraman. Suudoowwan wanta tokko keessa jiran suudoowwan wanta biraa keessa jiran irraa addadha. Suudoowwan wanta tokko keessa jiru yookiin maatarii tokko keessa jiru maatarii isa kan biraa keessa kan jiru irraa adda addadha jechuudha. Suudoowwan garaagaraa amaloota garaagaraa qabu. Suudoowwan isa tokko keessa jiruu fi kan biraa keessa jiru amaloota garaagaraa qaba jechuudha. Suudoowwan maatarii gidduu humni ni jira. Humni suudoowwan maatarii gidduu jiru humna wal harkisaati. Suudoo tokko keessa maatarii tokko keessa suudoowwan jiru. Suudoowwan sun immoo humna wal harkisaa qabu jechuudha. Wal harkisanii taa'u bakka tokko. Humni wal harkisaa kun maatarii adda addaa irratti wal fakkaataa miti. Maatarii tokko tokko irratti cimaa yoo ta'u isa kaan irratti immoo dadhabaadha. Maatariin humni harkisaa kun maatarii adda addaa irratti wal fakkaataa miti. Isa tokko irratti xiqqeenyaan wal harkisaa dafee wal gadhiisa. Isa tokko irratti garuu baay'ee jabaataadha jechuudha. Jabina isaarraan kan ka'e wal hin gadhiisu. Garuu tokko tokko irratti dadhabaadha. Suudoowwan maatarii gidduu bakkeewwan duwwaan ni jiru. Kunis kan agarsiisu suudoowwan maatarii gidduu bakkeewwan maatarii hin qabaanne jiraachuu isaaniiti. Suudoowwan maatarii tokko keessa jiran gidduu bakki qullaan yookiin bakki duwwaa ta'e ni jira. Kunis maal ibsa? Bakka maatarii kana keessa bakki suudoo hin qabne jiraachuu isaati jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan miiliilitira 50 fi alkoolii miiliilitira 50 yommuu walitti makamu qabeen waliigalaa 100
miiliilitirii ta'a jettanii tilmaamtu jedha. Haa ta'u malee yaaliin saayinsawaa qabatamaa ta'e akka agarsiisutti qabiyyeen waliigalaa makaa bishaanii fi alkooliin kun 97 miiliilitirii qofaa jedha. Asitti bishaan miiliilitirii 50 fi alkoolii miiliilitirii 50 fudhattan meeqa ta'a walitti? Miiliilitirii 100dha. Yeroo idaatan miiliilitirii 100 ta'a jettanii yaaddu. Garuu kuni yaaliin saayinsawaa qabatamaa ta'e akka agarsiisutti miiliilitira 97 qofaa ta'e. Qabee waliigalaa kana yeroo daawwannu waan dhangala'oon muraasni bade fakkaata. Maaliif? Yeroo 50 walitti daanu 100 nuuf ta'e ture. 100 ta'e. 100 irraa immoo yeroo wanta walitti dabalamee ilaalamu miiliilitira 97 qofaa ta'e. 97 yoo ta'u 100 sadiitu hanqataa jechuudha. Sadiin waan bade fakkaata hin jiru keessa. Sababni hir'ateef garuu yommuu bishaanii fi alkooliin walitti makaman suudoowwan alkoolii muraasni iddoo duwwaa suudoowwan bishaanii gidduu jiru waan qabataniifidha. Maaliifidha? Suudoo bishaanii fi alkooliin kun yeroo walitti makamanii suudoon alkoolii muraasni iddoo duwwaa suudoowwan bishaanii gidduu waan qabataniifidha. Kana jechuun bishaan suudoowwan inni qabu iddoo duwwaa qaba. Bishaan suni suudoo bishaan sun qabu iddoo duwwaa keessaa qabaa jechuudha. Alkooliin sun immoo dhufee yeroo bishaan sanatti dabalamu iddoo kan biraa qabachuu dhiisee iddoo duwwaan bishaan keessa jira taanaan iddoo duwwaa suudoo iddoo duwwaa kan bishaanii keessa seenaa jechuudha. Miiliilitirittiin 3 badde kun eessa seente? Suudoo iddoo bishaan iddoo duwwaa qabu keessa seente jechuudha. Kanaaf miiliilitira 3 hanqate jechuudha. 5ffaa suudoowwan maatarii walitti fufinsaan haala walirraa hin cinneen sochii irratti argaman. Sochiin isaanis tempireechara waliin hariiroo kallattii qaba. Tempireecharri yeroo dabalu sochiin suudoowwanii ni dabala. Haala kana hubachuuf fakkii kana ilaali jedha. Tempireecharri tokko yookiin suudoowwan yeroo hunda haala walirraa hin cinneen yookiin walitti fufinsa qabuun sochii irratti argamu jechuudha. Ni socho'u suudoowwan kun. Sochiin isaanii immoo tempireechara waliin hariiroo kallattii qaba. Kana jechuun tempireecharri hin dabala taanaan sochiin suudoo kanaas hin dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf suudoo bishaan keessa jiru haa fudhannu. Bishaan keessatti bishaan kun yeroo qorraa ta'ee taa'u ni socho'a suudoon achi keessa jiru. Garuu suudoon kun yeroo bishaan kun qorraa ta'u suuta jedhee socho'a hin ariifatu jechuudha. Bishaan kana garuu yeroo bulluqsitanii ilaaltanii bishaan kun yeroo ho'utti suudoon achi keessa jiru ariitiidhaan socho'aa jechuudha. Baay'ee ariifata isa yeroo qorru irra. Kanaafiyyuu hariiroo kallattii qaba gaafa jedhu tempireecharri gaafa dabalu tempireecharri dabaleera taanaan ariitiin suudoo sanaas hin dabalaa jechuudha. Suuta socho'aa asitti yeroo qorraa ta'u suuta socho'aa, yeroo giddugaleessa ta'u giddugaleessaanii, yeroo ho'aa ta'u garuu ariitiidha jechuudha. Bishaan irratti qofaa miti kun kan inni hojjetu. Wantoota baay'ee fudhattanii yoo ilaaltanii yeroo qorraa ta'an akkaataa suudoowwan sun suuta jechuudhaan socho'u. Garuu yeroo ho'a ta'anii yookiin bakka ho'aa ga'an suudoowwan isaanii ariitiidhaan socho'aa jechuudha. Lama tuqaa tokko afur suudoowwan jajjaboo dhangala'oo fi gaazota. Qindoominni suudoowwan maatarii fi alkaalee maatarichaa ni murteessa. Qindoominnii fi sochiin suudoowwanii fi alkaalee maatarii adda addaa keessatti garaagarummaa qaba. Qindoominni suudoowwanii kun maatarii adda addaa keessatti haala garaagara ta'een qindoomee jira jechuudha. Kanaafiyyuu faalkaalee maatarii kana keessatti haala adda addaan argamaa jechuudha. Qindoomina suudoowwan maatarii irratti hundaa'uun maatariin faalkaalee 3 argama. Qindoomina isaanii irratti hundoofnee yoo ilaallu suudoowwan kun akkamitti akka qindaa'anii taa'aniin yeroo ilaallu
Maatariin kun faalkaalee sadiin argama. Isaanis jajjaboo, dhangala'oo fi gaazotadha jechuudha. Maalidha? Faalkaalee sadiin argama. Maatariin kun faalkaalee sadiin argama. Innis dhangala'oo, jajjaboo fi gaazota jechuudha. Maatariin faalkaa tokko irraa gara faalkaa birootti jijjiiramuu ni danda'a. Maatariin faalkaa tokko irraa faalkaa birootti ni jijjiirama yeroo jennu maal jechuudha? Fakkeenyaaf bishaan fudhadhaa ilaalaa. Bishaan maal ta'a? Bishaan sirriisaa isa dhugdan fudhattanii yoo ilaaltan inni dhangala'oodha. Garuu bishaan sana fuutanii yoo firiijii keessa gashitan maal ta'a? Bishaan sun baradoo ta'a jechuudha. Jajjaboo ta'a. Isa jalqaba dhangala'oo ture firiijii keessa yeroo baay'ee turutti maal ta'a? Jajjaboo ta'a jechuudha. Deebitanii immoo bishaanuma kana fuutanii yoo bulluqsitanii yoo abiddarra keessanii bulluqsitanii bishaan kun maal ta'a? Gara gaasiitti jijjiiramaa deema. Keessaa hurkaa deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu maatariin faalkaa tokko irraa gara faalkaa birootti jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Kanadha kan inni jijjiiramuu danda'a jedhee. Jijjiiramni qindoomina suudoowwanii jijjiirama faalkaalee maatarii ni fida. Jijjiiramni qindoomina suudoowwanii jijjiirama faalkaalee maatarii ni fida. Faalkaalee maatarii kanas asirratti ilaaluu dandeessu. Jajjaboon akka kanadha. Dhangala'oon akka kanadha. Gaaziin immoo hin argamu jechuudha akka kanadha. Kana yoo fudhattan kana akka fakkeenyaatti kana bishaan jettanii yoo fudhattan bishaan kana bishaan firiijii keessa yoo gashitanii akka kanaatti goggogaa jechuudha. Deebitanii immoo bishaan kana yoo ho'istan gaasii ta'aa jechuudha. Faalkaalee maatariidha isaan kun. Jajjaboo yoo jalqaba irratti ilaalle jajjaboon faalkaalee maatarii ittiin argamu sadan keessaa isa tokkodha. Wantoonni boca fi qabee mataa isaanii qabanii fi summuugamuu hin dandeenye jajjaboo jedhamu. Jajjaboon jechuun bocaa fi qabee mataa isaanii kan qaban. Fakkeenyaaf dhagaa fudhadhaa ilaalaa. Dhagaan bocaa fi hanga mataasaa qabaa jechuudha. Qabee mataasaa qaba. Kana jechuun dhagaan tokko jajjaboodha jechuudha. Dhagaan jajjaboodha. Maaliif? Hanga qabaa, qabee qaba. Suudoowwan jajjaboo haalaan walitti dhiyaatanii argamu. Kanaafuu sochiin suudoowwanii jajjaboo keessatti taasifamu baay'ee daangeffamaadha. Sochii suudoo gaafa jennu suudoo fakkeenya dhagaa fudhanne kana dhagaa keessatti suudoowwan isaanii baay'ee walitti maxxananii kan argamanidha. Kan bishaanii yoo fudhanne garuu yookiin kan gaasii yoo fudhanne socho'uu danda'u ariitiidhaan. Kan bishaanii kanaa yookiin kan gaasii fi kan dhagaa kana wal bira qabne yoo ilaallu dhagaan baay'ee walitti maxxanaa waan ta'eef sochiin suudoon kun taasisuu danda'u daangeffamaadha yookiin xiqqoodha jechuudha. Bishaan keessatti garuu ariifataadha. Kana jechuun bishaanuma kana deebistanii yoo bulluqsitan suudoowwan sun ariitiin isaanii baay'ee dabalaa jechuudha. Fakkeenya ashaboo nyaataa, sukkaara, mukaa fi kan kana fakkaatanidha. Ashaboo nyaataa yoo fudhattan jajjaboodha jechuudha. Ashaboon nyaataa jajjaboodha. Akkasuma sukkaaras yoo fudhattan sukkaarris jajjaboodha. Muka yoo fudhattan mukni jajjaboodha. Dhagaa fudhachuu dandeessu. Wanta barbaaddan yoo fudhattan wantoota akka kanaa wantoota suudoon isaanii baay'ee walitti maxxananii argamanidha jechuudha. Jajjaboo kan jedhamu. Humni harkisaa ruuqoolee jajjaboo gidduu jiru cimaa ta'uun isaa jajjaboon bocaa fi qabee mataa isaanii akka qabaatan isaan godheera. Kana jechuun dhagaa yookiin muka tokko keessa suudoowwan jiran baay'ee walitti maxxananii kan argamanii fi baay'ee wal harkisanii kan ta'an waan ta'eef sochiin dhagaa kana yookiin muka kana keessatti sochii isaan godhan baay'ee daangeffamaadha. Sanarratti immoo bocaaf qabee akka qabaatanii taa'an muka tokko yoo ilaaltani muka kana fudhattanii yoo ilaaltan mukti kun bocaa fi qabee isaa qabatee akka taa'u kan godhe maalidha? Humna harkisaa ruuqoolee isaadha jechuudha. Yookiin suudoowwan as keessa jiran baay'ee wal harkisanii waan ta'aniif qabee fi boca isaa qabaatee akka taa'u kan isa godhudha jechuudha.
Moolekiyuulotni isaanii humna cimaan waan wal harkisaniif baay'ee walitti dhiyaatanii argamu. Moolekiyuulonni wanta jajjaboo kana keessa jiranii baay'ee humna cimaan waan wal harkisaniif walitti dhiyaatanii argamu jechuudha. Wal harkisanii walitti dhiyaatanii argamu. Kanaafuu dhiibbaan yoo dabalames jajjaboowwan summuugamuu hin danda'an. Mukas dhagaas wantoota jajjaboo kana yoo fudhattanii wantootni kun suudoowwan isaanii baay'ee walitti siiqanii waan argamaniif humna harkisaa isaanii baay'ee guddaa waan ta'eef jajjaboon kun salphaatti cabuu hin danda'anii jechuudha. Fakkeenya dhagaa yoo fudhattan dhagaan salphaatti nu cabuu hin danda'u. Maaliif? Suudoowwan isaa baay'ee walitti siiqee waan argamuuf. Kan itti aanu dhangala'oodha. Suudoowwan dhangala'oo hamma tokko walirraa fagaatanii argamu. Jajjaboo wal bira qabamee yommuu ilaalamu rukkinni isaa gadaanaadha. Suudoowwan dhangala'oo kun hamma tokko walirraa fagaatanii argamu. Maaliif? Isa jalqabaa jajjaboo fudhanne tokko keessatti suudoowwan isaa garmalee walitti siqaa waan ta'eef sochiin isaas daangeffamaadha jenneerra. Kan dhangala'oo yoo fudhannee ilaalle garuu hamma tokko amma isa jajjaboo isa sanarra hamma tokko walirraa fagaatanii argamu jechuudha. Baay'ee ta'uu baatus hamma tokko walirraa fagaatanii argamu. Jajjaboo wajjin wal bira qabamee yommuu ilaalamu rukkinni isaanii gadaanaadha. Suudoowwan dhangala'oo gidduu iddoo baay'ee xiqqaa ta'e waan jiruuf dhangala'oon jajjaboo yommuu wal bira qabamanii ilaalan hamma tokko ni summuugamu. Kana jechuun kan dhangala'oof kan jajjaboo kana wal bira qabnee yoo ilaallu rukkinni isaanii kan jajjaboo wajjin yoo wal bira qabamu rukkinni isaanii gadaanaadha jenneerra. Suudoowwan dhangala'oo gidduu jiru kun immoo iddoo baay'ee xiqqaa ta'e waan jiruuf dhangala'oon jajjaboon yommuu wal bira qabamanii ilaalaman hamma tokko ni summuugamu. Kana jechuun kan dhagaa sun salphaatti nuu cabuu hin danda'u jenneerra. Maaliif? Suudoon isaa baay'ee walitti siqee waan argamuuf salphaatti nuu cabuu hin danda'u jechuudha dhagaan. Garuu kan bishaanii yoo fudhanne bishaan dhangala'oodha salphaatti wal gadhiisuu danda'a jechuudha dhangala'oon. Maaliif? Rukkinni isaas gadaanaa waan ta'eef wal gadhiisuu yookiin akka dhagaa jabaataa miti jechuudha dhangala'oon. Dhangala'oowwan boca murtaa'aa hin qaban, boca meeshaa keessa jiran qabaatu. Kana jechuun dhangala'oo yoo fudhannee ilaalle dhangala'oon waanuma nun itti naqne hundatti bocuma wanta sanaa qabatanii taa'u. Kana jechuun fakkeenyaaf bishaan fudhadhaa. Bishaan yoo fudhattan yoo burcuqqootti naqxan burcuqqoo fakkaatee taa'aa jechuudha. Boca burcuqqoo sanaa qabatee taa'aa jechuudha yoo burcuqqootti naqxan. Yoo jookiitti naqxanis jookiin bocuma jookii sanaa qabatee taa'a. Boca wanta isin itti naqxanii sana qabatee taa'aa jechuudha. Fakkeenya bishaan, aannanii fi kan kana fakkaatan. Aannanis wanta tokkotti yoo naqxan boca wantichaa qabatee taa'a malee boca mataasaa hin qabu jechuudha. Suudoowwan kan jajjaboo yoo ilaallu suudoowwan jajjaboo akka kanatti baay'ee walitti siiqanii argamu. Suudoowwan dhangala'oo garuu amma kana xiqqoo gidduu isaanii sochiin jira jechuudha. Wal qabatanii taa'an akkasa kan jajjaboo. Dhangala'oowwan qabee murtaawaa qabu. Maalidhaa? Asitti boca hin qaban jenneerra. Boca murtaawaa hin qaban. Garuu dhangala'oon qabee murtaawaa qabaa jechuudha. Qabee murtaawaa qaba. Fakkeenyaaf bishaan liitirii tokko yoo fudhanne liitirii tokkodha bishaanichi. Kanaafiyyuu qabeensa liitirii tokkodha jennaa jechuudha. Kanaafiyyuu qabee murtaawaa qabu. Suudoowwan dhangala'oo kan gaasii caalaa wanti walitti siqanii waan argamaniif rukkinni dhangala'oo kan gaasotaa ni caala. Dhangala'oowwan kun suudoowwan isaanii kan gaasii caalaa walitti siqanii waan argamaniif rukkinni dhangala'oo kanaa kan gaasotaa ni caala. Kan gaasotaa yoo ilaalle suudoowwan gaasii akka kanatti walirraa fagaatanii argamu jechuudha. Baay'ee walirraa fagaatanii jiru. Sochiin baay'ee guddaadha jechuudha gaasii keessatti. Kan dhangala'oo garuu akka kanaadha. Baay'ee walitti siqaadha. Kanaafiyyuu kan dhangala'oo walitti siqee waan argamuuf rukkinni dhangala'oo kan gaasotaa ni caalaa jechuudha. Dhangala'oon ni tamsa'u. Kana jechuun
suudoowwan dhangala'aa tokko dhangala'aa isa ollaa jirutti suuta yaa'u. Kanaafuu tamsa'inni suudoowwan dhangala'aa kan gaasotaatiin gadidha. Kana jechuun dhangala'oon kun ni tamsa'a yeroo jennu suudoon dhangala'aa tokko dhangala'aa isa ollaa isa jirutti suuta yaa'aa jechuudha. Kanaafuu tamsa'inni suudoowwan dhangala'oo kana kan gaasotaatiin gadidha jechuun gaasotni baay'ee tamsa'uu danda'u jechuudha. Qilleensa kana keessa gaasota yoo gadhiisne qilleensi kun gaasotadha. Gaasota qaba. Gaasonni kun baay'ee tamsa'uu danda'u jechuudha. Kan dhangala'oo yoo ilaalle garuu isa biroo wantoota yoo jiranitti dhangala'a malee akka gaasii qilleensa keessatti hin yaa'u jechuudha. Kanaafuu tamsa'inni suudoowwan dhangala'oo kan gaasotaatiin gadidha. Akka kanatti suudoowwan tamsa'inni kan dhangala'oo akka kanatti baay'ee walirraa tamsa'ee yookiin walirraa fagaatee hin argamu. Kan gaazii garuu akka kanatti baay'ee walirraa fagaatee argama jechuudha. Jajjaboo fi dhangala'oo wajjin wal bira qabamanii yommuu ilaalaman gaasonni rokkina baay'ee gadaanaa qabu. Kana jechuun baay'ee walirraas fagaatanii argamu waan ta'eef rokkinni isaanii baay'ee gadaanaadha jechuudha. Suudoowwan isaan irraa uumaman baay'ee addaan faffagaatanii waan argamaniif ni summuugamu, bilisaan socho'u, ni yaa'u, ni babal'atu, qabee fi boca murtaa'aa mataa isaanii hin qaban. Kana yoo ilaallu kan gaazotaa, kan dhangala'oo yookiin kan jajjaboo bira yoo wal bira qabne ilaallu suudoon isaanii baay'ee walirraa fagaatanii jiru jechuudha. Kanaafuu suudoowwan kun baay'ee walirraa fagaatanii waan argamaniif salphaatti socho'uu danda'u jechuudha. Gaasiin kun salphaatti socho'uu ni danda'a. Qilleensa yoo ilaalle immoo fakkeenyaaf qilleensi akka dhangala'oo fi jajjaboo miti jechuudha. Maaliif gaasiidha waan ta'eef salphaatti qilleensa keessa qilleensi kun socho'uu danda'a jechuudha. Bilisaan socho'aa, ni yaa'a, babal'achuu danda'u, qabee fi boca murtaa'aa mataa isaanii qaban gaasii yoo ilaalle amma fakkeenyaaf bishaan yoo ilaalle bishaan bakkuma tokko ta'a. Garuu yoo fakkeenyaaf gaasii kan ta'e amma fakkeenyaaf wantoota gaasii ta'an shittoo fudhannee haa ilaallu. Shittoo bakka tokkotti yoo biifnu salphaatti babal'achuu danda'a jechuudha. Naannoo keenyatti yoo iddoo tokkotti biifne bakka dhiyoo jirutti salphaatti babal'atee yookiin yaa'ee socho'ee qilleensa naannoo sana jiru foolii akka argatu taasisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu gaasiin akka kanatti baay'ee qilleensa keessa babal'achuu fi socho'uu, bilisaan socho'uu ni danda'a jechuudha. Boca murtaa'aa garuu hin qabu. Fakkeenyaaf shittoo biifame kana qilleensa keessa yoo ilaallu arguu hin dandeenyu. Boca murtaa'aa hin qabanii, qabees hin qabanii jechuudha. Fakkeenya haayidiroojinii, qilleensa, oksijiinii fi wantoota kana fakkaatanidha jechuudha. Akkuma fakkii 2.7 irratti agarsiifametti suudoowwan gaasotaa baay'ee walirraa fagaatanii argamu. Kanadha jechuudha. Baay'ee walirraa fagaatanii argamu. Akkasirraa ilaaltanii gaasotni yoo meeshaa keessa jiraatan meeshicha ni guutu. Meeshaa keessa yoo hin jiraanne garuu gara qilleensaatti ni yaa'u. Kana jechuun gaasii yoo fuutanii wanta tokkotti naqxanii wanticha cuftanii keessan wanticha sanatti hammamiyyuu haa xiqqaatu, gaasiin sun hammamiyyuu haa xiqqaatu guutuu ta'ee argamaa jechuudha. Gaasiin sun wanta meeshaa isin keessan sana keessatti guutuu ta'ee argama. Garuu dhangala'oo fudhannu. Dhangala'oon fakkeenyaaf dhangala'oo yoo burcuqqootti naqxan hamma dhangala'ichaa iddoo wayii ga'ee ta'a. Gaasii garuu yoo fudhanne gaasii burcuqqootti yoo naqxan gaasiin sun burcuqqoo sana guutee ta'a. Burcuqqoo sana qadaaddanii yoo keessanii jechuudha. Hammamiyyuu dhangala'oo sanaan gadiyyuu haa ta'u malee burcuqqoo sanatti guutee ta'a jechuudha. Gaasonni saffisaan tamsa'uun iddoo argatan hunda qabatu. Kana jechuun gaasiin kun burcuqqootti kan naqxan sana xinnooyyuu haa ta'u malee burcuqqootti erga naqxanii booda iddoo argatan hunda ni qabatu yookiin ni tamsa'u jechuudha. Afuuffee yommuu afuuftu maaltu uumama? Qilleensi gara afuuffee afuuftu kun keessa afuuffee sana hunda qabataa jechuudha. Qilleensi afuuffee yeroo afuufnu qilleensi afuuffee kanatti qilleensa kan afuufne kun
keessa afuufee hunda qabataa jechuudha. Yeroo afuufee tokko afuufnu qilleensi keessa guute sun afuufee sana hunda isaa qabata malee bakka tokko qilleensi jiraate bakka tokko qilleensi hin jiru jechuun hin danda'amu jechuudha. Bakka sana bakka hunda isaa keessa guutee argama. Bakka hunda qabataa jechuudha. Sababni isaas suudoowwan gaasii qindoomina sirnaawaa ta'e waan hin qabneef qindoominaan hin qabane jechuudha. Walirraa faffagaataniis argamu. Bakka hunda bakka jira jedhame bakka argatan hunda qabatu jechuudha gaasotni. Gaasotni boca murtaa'aa waan hin qabneef afuuffee haala fakkii kanarratti argitaniin harka lamaan walitti dhiibdee yoo qabdu bocni afuuffee ni jijjiirama jechuudha. Gaasiin boca murtaa'aa waan hin qabneef gaasiin afuuffee sanatti afuufame kun boca murtaa'aa waan hin qabneef maalidha yoo afuuffee sana harkaan gadi qabdanii bocni afuuffee sanaan jijjiirama jechuudha. Kana kun maal nuuf ibsa? Gaasiin kun boca mataasaa akka hin qabne agarsiisa jechuudha yoo kanarraa ilaaltan. Humni suudoowwan gaasii walitti hidhee jiru baay'ee dadhabaadha. Humni suudoowwan gaasii kana suudoowwan kun baay'ee walirraa fagaatanii waan argamaniif walitti hidhee kan jiru kun baay'ee dadhabaadha. Suudoowwan isaanii fageenya baay'ee dheeraa ta'e irratti wal harkisu. Suudoowwan isaanii kun fageenya dheeraa ta'e irratti wal harkisuu danda'u. Suudoowwan isaanii haalaan walitti siiqan osoo hin taane gargar kan faca'anii fi sochii sirna dhabeessa ta'e keessatti argamu jechuudha. Kana jechuun suudoowwan isaanii kun walitti kan siiqan miti. Baay'ee walirraa faffagaatanii argamu jechuudha. Waa tokkotti naqxan illee boca wantichaa sana guutee taa'a malee bakka tokko hin taa'u. Walitti siiqaa miti jechuudha. Gargar faca'ee argama. Sirnas hin qabu. Gaazonni humna laafaan walitti hidhamanii waan argamaniif sochii daangaa hin qabneen kallattii hundaan tamsa'u. Humna laafaan walitti hidhamanii argamu jechuudha. Suudoowwan gaasii kana keessa jiran sochii daangaa hin qabnes qabu. Kallattii hundaan tamsa'u jechuudha. Kallattii argatan hundaan ni tamsa'u. Amala babal'achuu fi summuugamuu olaanaa qabu. Salphaatti babal'atu jechuudha. Akkuma sila fakkeenya shitoo fudhannee iddoo tokkotti yoo bifnu salphaatiin bakka naannoo dhiyoo jirutti salphaatti babal'atu jechuudha. Suudoowwan gaasotaa humna laafaan waan walitti hidhamanii argamaniif humni alaa yeroo irratti dalagaa'u ni summuugamu. Suudoowwan kun humna laafaa walitti hidhamanii waan jiraniif akkuma fakkeenya kanarratti fakkii asirraa argaa jirtan kanarratti ilaalletti salphaatti summuugamuu danda'u jechuudha. Amalootni maatarii faalkaalee garaagaraa keessatti wal fakkaataa miti. Garaagarummaa amaloonni faalkaalee maatarii sadan qaban wal bira qabuun gabatee lama tuqaa tokko irratti cuunfamee dhiyaatee jira jedha. Amaloota isaanii gabatee kanarratti yeroo ilaallu qabeen amaloota isaa keessaa qabeen jajjaboo keessatti iddoo murtaawaa qabatu. Jajjaboo akka muka yookiin dhagaa fudhannee ilaalle iddoo murtaawaa ta'e tokko qabatu jechuudha. Dhangala'oos yoo ilaalle qabeen isaanii iddoo murtaawaa qabata. Yoo burcuqqootti naqne iddoo murtaawaa ta'e tokko qabatee taa'a jechuudha. Kanaaf jajjaboo fi dhangala'oon iddoo murtaawaa qabatee taa'uu danda'a. Garuu kan gaasotaa yoo ilaallu kan gaasotaa iddoo murtaawaa qabatee hin taa'u jechuudha. Waan tokkotti yoo naqnu bakka taa'e sanatti bakka hundatti sosocho'ee babal'ata malee iddoo murtaawaa hin qabatu jechuudha. Boca isaanii yoo ilaallu dhagaan boca mataa isaanii ni qabu. Dhagaan boca mataa isaa ni qaba jechuudha. Boca wayii qaba dhagaan. Kan dhangala'oo yoo ilaallu garuu dhangala'oon waan itti naqne boca waan itti naqne sana qabata malee boca mataa isaa hin qabu. Boca kan gaasii boca mataa isaanii qaban isaanis waanuma itti naqamanitti hundatti bakka sana hunda isaa qabatanii taa'u malee boca mataa isaanii hin qabanii. Yoo qabee ilaallu qabeen lama jajjaboof dhangala'ootu iddoo murtaa'aa qaba. Gaasiin iddoo murtaa'aa hin qabu jechuudha. Kan boca isaanii ilaallu garuu dhangala'oof gaasonni boca mataa isaanii qabanii jajjaboon garuu boca mataa isaanii qabu jechuudha. Walitti dhiyeenyi suudoowwan isaanii baay'ee walitti dhiyaatoodha kan jajjaboo. Baay'ee walitti dhiyaachuu isaanii irraa kan ka'e boca mataa isaanii qabu jechuudha. Dhangala'oo hamma tokko walitti dhiyeenya qabu. Baay'ee walirraa fagoodha kan gaasotaa immoo baay'ee walirraa fagoodha. Kana jechuun iddoo bal'aatti babal'achuu danda'u jechuudha salphaatti. Baay'ee walirraa fagoo waan ta'eef. Sochii suudoowwanii yookiin yaa'insa isaanii kan jajjaboo daangeffamaadha. Bakka tokkotti walitti qabamee argamaa jechuudha. Kan jajjaboo yoo ilaallu bakka tokkotti walitti qabamee taa'a malee sochiin isaanii baay'ee daangeffamaadha jechuudha. Kan dhangala'oo yoo ilaallu ni yaa'u yookiin ni sosocho'u jechuudha. Bishaan keessa suudoowwan jiran sun sosocho'uu danda'u. Kan gaasotaa yoo ilaallu garuu baay'ee sosocho'u. Kan dhangala'oo irra kan caalu garmalee sosocho'u yookiin garmalee yaa'u jechuudha. Bilisaanis socho'u. Rukina isaanii yoo ilaallu jajjaboon rukina olaanaa qaba. Dhangala'oon giddugaleessadha. Gaasiin immoo xiqqaadha jechuudha. Summuugamuu isaanii yoo ilaallu immoo jajjaboon hin summuugamanii dhangala'oon hamma tokko summuugamu. Gaasotni ni summuugamu jechuudha. Kan jajjaboon salphaatti summuugamuu hin danda'anii dhangala'oon garuu hamma tokko
baay'ees ta'uu hadhisu malee summuugamuu danda'u jechuudha. Garuu gaazota yoo fudhannee ilaallu gaazonni salphaatti summuugamuu danda'u. Fakkeenya yoo fudhanne dhagaa fudhachuu dandeessu kan jajjaboo, qamadii fudhachuu dandeessu. Boca murtaa'aa qabu, hanga murtaa'aa yookiin qabee murtaa'aa qabu jechuudha. Dhangala'oo yoo fudhannu bishaaniif zayitii yoo fudhanne bishaanis zayitiinis dhangala'oodha. Lamaan isaaniiyyuu iddoo murtaa'aa qabatu. Kana jechuun yoo waan burcuqqoo tokkotti naqnee lamaan isaaniiyyuu burcuqqoo sana iddoo murtaa'aa ta'e qabatanii taa'uu danda'u. Boca mataa isaanii immoo qabanii burcuqqoo sanatti yoo naqnu akkuma burcuqqoo sanaan boca burcuqqoo sanaa qabatanii taa'u malee boca ofii isaanii yookiin kan mataa isaanii hin qabanii jechuudha. Gaazota yoo ilaalle gaazotni oksijiinii fi haayidroojinii yoo fudhanne isaan boca mataa isaanii hin qabanii iddoo murtaa'aas hin qabatanii jechuudha.